Isaanii hojjechaa turerra deebiidhaan raawwachaa jiru. Minilik zamachaa jedhaniitti kaanii jiranii. Kanaaf sagalee nuuf ta'uu keessaniif galanni keessan guddaadha. Galanni keessan bilisummaa yaa ta'u akka Oromoo tokkootitti baay'ee isin galateeffannaa. Uummata keenya bira nu dhaabbadhaa haadhotiin haati Oromoo haadha keessanii nuti Arsii, Baalee, Harargee, Shawwaa, Wallaggaa adda addatti hin qabnu maqaadhaan adda adda malee Oromoon takkuma waan taateef waan takka taataniif har'a Ana kiyyaadha. Dubar. Fuuldura galatoomaa hundumti keessanuu uummata Oromoo salaaleetiif sagalee taa'ertan baay'ee guddaa galateeffadha. Itti aansee kan hin taane immoo uummanni salaalee har'aa miti handhu'uu qabe. Har'aa miti waggaa 4 guute handhu'uu qabe. Inni sababatti du'us safuu tokko balleessee badii tokko balleessee osoo hin ta'in Oromummaa isaatiin du'aa jira. Isa akka ilmi dhiiraa akka namitti du'utti osoo hin ta'in akka hoolatti qalamaa jira. Obboleessi keessan Oromoon akka hoolatti qalamaa jira. Hoolanuu hoggaadhanii mitan qalamu. Baansii ayyaan hoggaa eegee irratti qalama. Ilmoonneen keenya garuu abbooliin keenya garuu halkaniif guyyaa qalamaa jiran. Inni kunis egaa shaneen maali makka faannoon ega hidhatee sababni itti dhumaa jiranus badii tokko balleessanii osoo hin ta'in filiqliqiin karaa daraatiin biddin bara tokkorra wanna jiranuuf shawaan gizaatii amaara ta'anii toonii shawaa salaalee buqqisanii isaan uffachuudhaaf laficha isaan uffatanii finfinnee isii kiloomeetirii xiqqoo tana deemuus galuus akka itti toluuf uummata keenya fixaa jiru. Uummata keenya fixaa jiru, dhumaa jiru. Uummanni amma du'ee osoo hin ta'in sagalee kanaan duras bahee iyyate sheeqiin qeesiin bahee maaloo yaa isgoo jedhee yaa uummata sagalee naa ta'aa isin kadhatee jira. Inni kun du'ee osoo hin ta'in dhumeetiin. Uummanni keenya hin beelofne, beelaa fi miti, dhoobaa fi miti sagalee nu ta'aa haa jiraannuudhaafi. Kan itti isaan dhumaa jiranus badii tokko malee miti. Oromummaadhanii kiristaana musliimeedhanii osoo hin ta'in ati Oromoodha dhamtee qalamaa jirta. Uummanni salaalee uummanni tuulamaa eega dhume boodammoo kutaa 11 san galanii qaluudhaafi nu fixuudhaafi nu wal malee namuu hin qabnu nuuf sagalee ta'a. Porofaayilii keessan qayyaraa iyyadhaa. Uummanni tuulamaa badii tokko hin balleessine dimbara irratti dhiiga saboo dhangala'aa jiru hin seentu. Uummata Oromoo hin fixxodhee dimbara irra onna jiruuf dhiiga isaa lolaasaa jiru. Warri hamma akka qaldiitti ilaaltanii waggaa 4 kana du'aa jiru kanaaf itti kolfaa jirtanu akka homaa isinitti fakkaanne kun dhugaan rabbi isinin jedha. Dhiiganni ilmaan Oromoo laga ta'ee si fudhata lakkii. Oromoo koo jedhee tuqin bara baatee sin kadhachaa jira. Maalumaaf sagaleen taaneef silaa qabsaa isinin jechaan jiran bahaa dhukaasa kaasa isinin jechaan jiranu viidiyoo daqiiqa 5 maaf hojjechuu dadhabdanii fi birritti kaffaltanu. Uummanni keenya haadholiin teenya haadhi ana dhalte haadhaan ilma dhalte 8-7 ta'ee faannoon maaxanii ishii keessatti taphachaa jira. Obboleessa kiyya halbeedhaan qalaa jira. Badii tokko hin balleessine Oromummaa isa ittiin qabnuuni. Silaa duraanuu bar harka nu muranii duraan harmee nu muranii amma morma nu biranii ta'anii jirummaa nu dhowwaa jiru maazum jettanii maaliif wal harkatti ilaalla badii kan balleessineeti.
Kanaafuu yaa uummata Oromoo sagalee nu ta'a. Wal maddii yaa dhaabbannu nu dhumne nu balleessaa jiranii. Yoo hin danda'amne ta'e uummanni Salaalee maaliif ofirraan dhowwarree eessa jiru warri bosonaa ol taa'ee tooni gaacooni jedhe unkan immoo kuyyuu jedhamte unkan garba gurraacha jedhamtee beekamtu gadi taa'ee makalaakaan uummata nagaa fixaa jira. Maaliif shanii qallabaa jirtan jedha. Shaniin immoo bosona keessaa baheet ati wattaadde mangistiidhaa gibira kaffaltaa ani osoo hin nyaatini ani si'ifan bilisa baasafan caakkaa keessa deeme jedhee nyaata. Isarraa mangistiin shaniin hizbiirraa qawwee saamame. Ruqeenne kan mootummaa nu fixa, kan mootummaa hooqeenne kan daggala jiru nu fixa. Kanaafuu karaa dubbanuu dhabne harmeen keenya osoo boochuu, haadhi keenya osoo boochuu, uummanni sabni Oromoo osoo buqqa'oo jiru. Kanaaf karaa dubbanuu dhabne tooni hammataa keenya gadi qabannee jiraachaa jiru jechuudha. Har'a garuu osoo harmeen Oromoo wanni har'a biidiyoon nutti argama intalli Oromoo qottoodhaan gasoodhaan falaxamaa jirtu akka midhaanitti har'aan kana immoo keessi keenya nu gubateera. Biyyallee qabna jennee biyyattillee karaa gallu dhabnee tooni biyya namaattillee hafaati jirra. Kanaafuu yaa Oromoo nuti tokko Oromoon galaana akkuma jettan har'allee galaanummaa keessa isaa mul'isaati. Uummata shawaa kana akkuma waliigalaatti shawaa kaaba jechuun shawaa kaabaa nageenya keessan jiru waggaa 4 tareera waan kun. Kana waan isin jedhu dhaamsa biraa dheeraa isinitti baay'isu waasaa siyaa Oromoo galaana ko nurraa hin dhaabbatina maallaqa mitiin nan barbaadnu sa'aatii ammaa kana uummata keenya buqqee ala jiru kana haga isaa manatti nu deebi'anitti nurraa hin dhaabbatina sagalee keessani nurraa hin hafina miidiyaa gurguddaatti nu deebisa nu hanyaatamne karaa sadii faannoo uummata karaa sadii jechuun mootummaa kan daggala jiru hundumti isaaniitu nu'iif homaa nu gochaa hin jiran maatii keenya boochisuu malee harmee keenya boochisuu uummata keenya buqqisuu malee akkas isinin jedha dhaamni inni macarrashaa amma uummanni keenya manatti nu galutti adaraa yaa uummata Oromoo akka nurraa hin dhaabbanne sagaleen keessan har'a dubbannettanii boru akka nurraa hin hafne akka kana galmaan geechan mu abdii isin godha yaa Oromoo ko isuma kana asli keenya guddaa isin galateeffadha kan dogongore immoo na of kolcha Oromoo ko galatoomi enu qaxxiyaanu abaabo dhamu ababechi halo ustaada dubbada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta abbaa seenaa. Nagaa jirtanii? Jirra alhamdulillah. Baga jiraattan hundi keessanuu. Walumaan jira. Galatoomii na seensisuu fi ani waan gabaabaa tokkoon dubbadhee bu'aa kan nuti barbaannu nagaadha. Waan biraa miti sabni keenya nagaa argatu qofa kan nuti barbaannu waan biraa kan barbaannu hin qabnu. Nagaan immoo kan inni argamu dhugaatiinidha. Dhugaa abbaa dhugaaf galchanii soba jedhanii dhugaa gaafa jedhan qofa hawaasni keenya nagaa argachuu danda'a. Misoomni arra jedhamee asiif achi utaalamu kunis gaafa sanadha kan inni dhugoomu. Sanaan ala bilicii qofa ta'ee taa'aa jechuudha. Waan ijoolleen ittiin haasatu macaawachaa waan jedhamu sanatti lafa ta'a waan gatii hin qabne ta'a. Amma walumaa gala qaalluun Oromoo sun dubbatee ture akkuma sila viidiyoo qorratti dubbadhe qaalluun Oromoo yeroo jedhu waliyyiin siyaasaa Jawaar Mohammadii jechuudha dubbatee ture asaasaa namoonni bara 2018 biyya hin jiran yeroosi as hin dhufne yoo yaadatu laatiin bakka sanarraa ka'e bakka sanatti maal jedhee Jawaarii yeroo sana TPLF raafamee jennaan namni aangoof bakka sana qabatu kan dhiyaate namoota 4 ture. Lammaa Magarsaadha, Gadduun Daargaachoodha, Abiy Ahmedii akkasuma eenyudhanni maqaansaa Warqinee Gabayyoo. Warqinee Gabayyoo fi isaan kun lamaanaa ta'anii jedhan kana lamaanti dhiyaate. Dr. Abiy Ahmedii fi Warqinee Gabayyoo. Lamaan isaaniiyyuu hin ta'ani yoo Abiy Ahmed aangoo ammarra jiru kana aangoo biyya kanaa kana qabate waan dargiin Itoophiyaan godhiin Oromoo hin godhiin Oromoos godha Itoophiyaas godha waan mallataan Oromoos Itoophiyaas hin taasisiin taasisaa waan Hayilemaariyaam Dassaalee Oromiyaas Itoophiyaas hin godhiin caalaa godha yoo wanti kun hin ta'in hafani surree ko karaa mataa koon baasa jedhee dubbate yeroo sana garuu waaqni Oromoo waan hin jedhin taasisin waan sabni kun jedhe haa taasisuu jedhe achiin booda sheekiif qeesiin itti yaa'anii nama kanaan
dhaabbadhu. Jawaar jechuun lammaa jechuun Abiyyi jechuudha. Abiyyi jechuun immoo lammaa jechuudha jedhanii sheekiif keessiin itti yaa'anii akka inni gara biyyaa galee akka inni qabsoo kana jajjabeessu godhan. Hin dhufe biyya galee ta'uu didee bu'eera baabura kanarraa jedhe Oromoon bilisoomeera jedhennaan yeroo sana Oromoon bilisoomeera jedhe Jawaar. Akkasumallee Hacaaluun Faallee jedhan namoonni hedduuyyuu jedhan bilisummichi sun bilisummaa sobaa ta'uusaa gaafa argu baabura kanarraati bu'eera jedhe irraa bu'e. Achiin booda Hacaaluun ituun hin du'in dura hidhaan sun hin dhufe halkan ajjechaaf itti dhaqanii achiin booda Hacaaluutu ajjeefamee hin hidhamee hidhaatiin ba'ee biyyaa ba'e. Biyyaa gaafa ba'u interviiyuu dhiyeenya kana afaan Amaaraatiin kenne sana irratti ani hin dubbadhu. Waan hin kana dubbadhee kana dura dubbadheeyyuu aarsaa hedduuti kaffalame lubbuu hedduuti dhabame kanaaf ani callisuun filadhee jedhe. Ammas callisuun isaa kun dubbii guddaa waan dhaleef dheengadda as sooshaal miidiyaatti ba'ee kan marii araaraa didee mootummaa Itoophiyaadha mootummaa biyya bulchuudha jedhee jala sarare. Okay. Oromoof tika gochuu barbaade yoo ta'e mootummaan Itoophiyaa sababanni araara diduuf maali? Dhugaa dubbachuuf waraana adda bilisummaa Oromoo fudhateeraa jedhe barruu sana irratti jechuudha. Mee dhuguma waraana adda bilisummaa Oromooti kaayyoo ummataaf dhaabbatu qaba jedhama moo yeroo akkasii moo mootummaa biyya bulchu kanatu hawaasa kanaaf dhaabbata hawaasa kanaaf biyya kana ceesisuu fi biyya kana ceesisuu barbaada saba kanallee nagaa godhuu barbaada. Eenyudha sammuun namaayyuu fudhata kan achi qabaa as qabaa dhiisanii mootummaan kun akka inni araaratti seenu gochuu walumaa galatti mootummaa kanarratti Oromoon duula banee waan biraa miti aangoo gadhiisii maal miti akka inni marii araaraa taasisu godhamuu qaba. Inni marii araaraa hin goosisu taanaan wanti nuti achi dabarree dhannee faannoo komannuu hin qabnu. Kan akka kottiin komadhu ani faannoo nu ajjeesuu qofa mitiitii kan qaama abbaa keenya haadha keenya muranii nyaatiin hin tolan isaan dhugaa dubbachuuf. Oromootiin abbaa taraadha, baala taraadha, abbaa dabareedha, abbaa maaliidha jedhaa jiru miti. Itoo Oromoon ajjeefamaa jirutu buqqa'aa jiru. Mee fakkeenyaaf ani Wallaggaatti dhaladhee Wambara bakki jedhamu naannoo Amaaraadha. Waraanni Abaawoo naannoo Amaaraa bakka Wambara jedhamu hin jiru. Wambara kan jiraatu Oromoota. Kulli isaanii akka jiraniin Oromoota. Waraanni Abaawoo waraanni takka namni takka biyya sana keessa hin jiru. Guyyaa tokko gama isaanii dhaqee sarara tokko tarkaanfatee hin beeku. Waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa tokko nuti baardaan kan keenya maarriyyeen kan keenya jedhee hin beeku. Kan isaan kana hunda godhan tuffii Oromoodha. Oromoo immoo kan tuffachiisaa jiru dhugaa dubbachuuf namootuma Oromoof hin dubbanna jedhu kanatu uni mataan keenya iyyuu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Mootummaan kun akka inni marii araaraa godhu. Jawaar Muhammad qofti maaliif iyya kan na dhibe naanani? Maaliif hin dubbata warri kaan? Namoota siyaasaa hedduutu dubbata dur. Fakkeenyaaf Tsaggaayee Araarsaa fa'aa hin jiranii, Enook Gabbisaa fa'aa hin jiranii, Isqeel Gabbisaa fa'aa hin jiranii xaxatanii keessaa galaniiru. Ni dhagahama miti. Ayyee. Wanti